Abshaalummaa diftii qoonxaa dhimmisee bishaan hambisaa jedhan abshaalummaa nama ayyuun itti daxxee wabii dhiifama gaafatteef isinii galee jira bartanii jirtu. Waan Sa'idoon immoo sagalicha keessatti jedhe bartanii jirtu. Viidiyoo argitanii jirtu. Viidiyoo wabii irratti yuutuubii sarratti gadhiifame argitanii jirtu jechuudha. Mee warroonni isinii gale. Siisteemii isinitti daxxee dhiifama gaafatte isinii galee jira. Salaamatan daganni yeroo baay'ee salaamata isin gaafadhu waan hin aaree dhufuufi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatti fashamaa harka fuunee jirtu baga jiraatanii warroonni subscribe gochaa jirtanii like gochaa jirtanii hedduu tokko galatooma galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo yuutuubiin kun yuutuuba haadholii keenya warroota humna hin qabne warroota fayyaa hin qabne warroota waan nyaatan waan dhugan hin qabne ittiin gargaara jedhee tan bane waan ta'eef adaraa keessanii warroonni firii taatanii yookaan immoo silkii tirfii qabdanii itti banaatiin lafa ka'aa. Halakkaa'u jechuudha. Sa'aatii halakkaa'amaaf maallaqa herreguu hin jammarre gaafanni maallaqa herreguu isinitti argisiisa. Birriin herreguu maallaqa irraa ba'u isinitti argisiise hiyyeessotaaf walumaan erginaa jechuudha. Kanaafiyyuu daawwachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo waanuma argee irraa dubbadhaa jechuudha. Maaliif ittiin nama gargaaruuf akkas kan hin jedhu ayyuunii dhiifama gaafattee jirti akkuma argitanii daxxee. Dhiifama gaafattee jirti jechuudha mucaa. Akkamitti gaafachuu dandeesse? Sa'idoonii silkiidhaan itti dawwaleetu sagalee waasaappiidhaan walii qabanii akkuma argitan jammara irratti argitanii jirtu viidiyoo kanarratti sagalee itti qabeetu akkamittiinitu obboleessa kee reebsiif obboleessa kee wabii reebsiftaa ati nama akkanaatii durumayyuu ati nama baalagee akkanaatii jedheen innu jibbee argitanii. Attamitti reebsisuu dandeessa ati jedheenitu sagalee lolii isaanii baqaan kanaan booddee ija keellee arguun barbaadu argaa keellee hin fedhu attamittiinitu ati mucaa reebsifta jedhee dubbitti kaasee argitan miti. Sagalee walii qaban iseenis sagalee deebisteefi maal jettiin lakki Sa'idooti yaa ani kanan goone ani kanayyuu quban qabu viidiyoo argan malee ani homaayyuu beeku ani iyyuu viidiyoo argee rifadhee malee ani keessaan qabu ani reebsifne anillee duuba hin jiru. Wanta kanan beeku ani viidiyoo arganii jette dhugaadha moo soba? Dhuguma reebsifte hin dhowwitu ati hin dhowwitu maalirratti hundaa'anii reebuu danda'u? Dheengaddoo maaliif tumachaa deemta of dudduubatti? Gaafa galgala mana sii barbaadanii mana kiraa'ii gaafa sii barbaadanii jechuudha. Maaliif of dudduubatti tumattee siin maaltu si gashee anatti laallata maaf jettaan inni gaarii siif yaade ati maaf hamaatti jijjiirte? Kana har'a immoo dhiifama gaafatta. Wanti isheen dhiifama gaafatteef iccitii guddaan Sa'idoon sin dhiisaa sin barbaadu baqqaayii ergii mucaa reebsifte ati baalagee akkanaa ergii taate intaayii akkanaa sin seenee nama gaarii sisee ergii akkas taate ani sin fuudhu sin barbaadu jedheen. Amma gaa mucayyoon birrii bartee maallaqaaf jetteeti bitire kan isheen Sa'idoo amma mee sunumti jaamaadhaa sin maal ijiseen argumoo? Ijiseen argumoo? Sa'idoo moo mucaa kana caala? Sa'idoon bultii qabaa, ijoollee qabaa hin beektu walumaan beenna. Inni kun dargaggeessa bareedaadha, bultiin qabu, sanuu bareedaadha. Amma ayyuutti badee kun ayyuudhaaf ta'a malee. Inni kun maallaqa qabu kaayyeessa humnaan bulaadha. Inni sun maallaqa qaba ka sooressa Sa'idoon. Kanaaf abbaa maallaqa barbaadde bar obboleessumti ayyuu sun iyyuu jechuudha. Mucaan kun amma gabbaree fuuchuu hin danda'u. Akka wabiin jedhutti humnaan bulaadha jedhee isuma dubbate. Humnaan bulaadha. Ani jooreetanii hojjedheetanii of jiraachisee maatii kiyya jiraachisaa. Birrii 600 sana kaffalee fuuchuu ayyuu hin danda'u kaanni. Ayyuu 600 kaffalee fuuchuu hin danda'u. Sa'idoon fuuchuu danda'a kaffalee. Kanaaf isheen illee jechuun jaalalarra birrii filatte amma mucaa kanan jaallatti. Jaalalarra garuu birrii filatte. Hin qif goote ammatte sayyuu. Maal shamarra baay'ee jira. Nu argitanii akkasinitti ammattu ilaala. Sobdi barra. Sa'idoon na fuudhuudhaaf dhiifama goote bar. Sa'idoon na ajaallatuudhaafitu dhiifama goote. Yoo isheen mucaa kana daxxee miilla isaatti kuftee dhiifama gootee fi araara hin gaafatinii Sa'idoon ofitti hin deebisu jechuudha. Beektanii? Sa'idoon nama kabajamaadha, nama jaallatamaadha. Sa'idoon hundumatiyyuu jaallata silayyuu. Amma kaa Sa'idoon amma mucaa barra saayiba Sa'idooti. Goddanyaa Sa'idooti. Sa'idoon otoo beekin jaallate yookaan mucaan kun jaallate viidiyoo keessatti himte malee isheen afaanii baate bar. Sanuun dhoksiti afaanii baate akka wal jaallatanu. Amma kan isheen naxxee dhiifama gaafattee maaliif? Akka Sa'idoo itti deebituuf akka Sa'idoo wajjin walii galaniif.
kuno dheengadde mana kiraayee barbaadu miti manatti galuuf zalgiin isaanii sanbata dheengaddaa ture miti sanbati darbe harribee guyyaa lammaffaadha argi zalgiin darbe sababii dubbii kanaatu cabarbaree jechuudha malee silaa yoona Saayidoon fuudhee manatti galfatee jira jechuudha. Goddanyaa isaati kaa hiriyaa isaa reebame borrakkoon kun irra ga'uu danda'a. Hindi dabar Saayidoon sin fuudhu baqa jaalalli kootii fi jaalalli kee asumarratti haa dhaabbatu sin barbaadu jedheen. Isheenoo abshaala miti mortuu miti dattee dhiifama gaafatte kaatan barka akka itti kuftee viidiyoo kana on argaa Saayidoon viidiyoo kana argaa ni laala kanaaf dhiifama gaafatte ka abbeeta jeeftee kaaftee dhiifama gaafatta maa dhiifama gooteef hin hudhee maadha ishee qabee mucuurchuu qabee. Ajjeesee oli bar kuni qabe liphin godhu qabee akkatti qabee ajjeesee oli bar rabbi ajjeesee oli rabbi joo ajjeesee oli qabee naare otun bira raadhe gargaare ani immoo karaan nabii bar otun bira raadhe nan qabaaf yanis iyyaasummaarra goraa iyyaasu maarra gortaa tokkicha areebu. Tokkicha reeberraa galu dhugaa utuu tokkicha kaballaadhaan garaasaa gubataadhaan madaa ta'e anaa nyaatu. Madaa ta'e bar garaansaa madaadhaan ijoolleen kolfaa malee madaadha bar garaansaa jaalallee isaa dhabee amma moosha kana jaallatte reebsiftu dhugaa amma sammuunsaa iyyuu sirrii miti bar mucicha anaa nyaatu haadhoosaa dhugaa rabbi garaana nyaataa iyyuu ana bar ilma dhiiraati dhugaa maa walitti qabna asumarratti wal beennaa dheengadduman baree iyyuu gunuma garaana nyaate dhugaa rabbi. Ana nyaatu haadhoosaa kun haguuggatee taa'aa. Isee sobdee boofsi bar sobdee mimmaan buuftee boofsi afuuftuudha bar sobduudha nagarree sobduu kijibduudha dhugaa. Garaana nyaate inni dhugaa rabbi garaa keessana. Ay nama obboleessa qabdan mee laalame. Nama obboleessa qabdanii mee laala bakka buusa bakka obboleessa keessan ta'ee maal jettu meesin maaltu isinitti dhaga'amame gaafa akkasitti rukutamee osoo miila koo argitee jedhe. Situ dudduubaan jira situ na reebsise malee obboleessa kee utuutti natti dheekkamu batte bar itti dhaadatte alatu sii godhatteen itti dhaadatte bar hin galaafatte. Amma lukisaa cabee lukisaa kun waa ta'e amma mucaa kana eenyu gargaara. Ishee gargaara isheen bultii haara jammar namuma keessa taa'anii waluma keessa taa'anii afaan tokko dubbachaa walirkaa nyaatanii walirkaa dhuganii walitti deebi'anii wal nyaattu jechuudha. Kana keessattuu kun immoo baasa baafte bar kuni shamarrumti akkanaayyuu hin jirtu. Shamarrumti akkanaayyuu gonkumaayyuu hin jirtu. Kuni baasa baafte bar baasa baafte kun garuu rabboji keessiif haa kennu. Sina baarulleeti namni nama baaru abaaramaadha. Dheengadde bar aaree onneen na dhukkubee dhugaa rabbi irriba maaliirra fe'ani nan gubadhe garuma kun na gubate obbolaa dhiira baay'een qabaan. Amma obbolaan kiyyees akkasitti jiru laata akkasitti dubartiin durbii ittiin as taallalaa irti laatan jedhe kan fuudhellee jira kan hin fuudhellee baay'ee jira. Bakka natti dhagaame obboleessa kotee dhanban. Dawalee gaafadhu attamitti jiran jedhu. Koowwaan Finfinnee jiru koowwaan Wallaggaa jiru. Maajoo attamitti jiru laata dawalee gaafadhu jedhe. Bakka sammuu ko binna dhugaa natti dhagaama. Ilma dhiiraas immoo qabda ganaas immoo deessaa. Ijoolleen koo maalirra geessi maatiin koo maalirra gaa jette gaafa yaaddu si aarsa. Birriin gaafa birriin gurguramtu. Gaafa birriif jettee dhaamtu sanuu obboleessaa reebamtu. Isa kanatti heerumsiifna ati lammatan doorsisanii ayyuu jalan deebinii faanan dubbatinii duukaan deemin jedhanii gaafa rukutanii meesritti maaltu dhagaama. Anaa nyaatu haadha okee maalan si godha gaa dhugaatuun si bukkee raadde dhugaa na qabbaneeffadhatu yeroo tokko na qabbaneeffadha. Yeroo tokkotti ayyuu kan argadhe kabaladhe garaafama koddas na jedhe na ciisa. Dhugaan isiniin jedha dassadhe na ciisa nannaqa adaama nannaqa. Adaama arti miti nannaqa qoymaa nannaqa. Ayyedhuma irraa kaffaladha tokkichuma na kaffaladha ammoo mashee mucaa kana gubdee tokkitti masee dhaadheen kaffaladha viidiyoo isinii waraabaa. Natumtii garuu nareebdi garuu namooti mucattiinoo namooti dhayeenuma baqadha dhayeen kotte na fiiddina qabdii maallammii immoo narraan qabu dhayeenuma lafattiin kaadhu garabbi tokkichuma kabaladhee naani kotteen koo lafa nan qabu maa garana gubdee na gubadhee iccitii wayii immoo jira wantichi akka fiilmii wayii boodan isinii fida namni footoo kana eessaa fiddee namni gaaffii wadatti dhiyeessaa jira boriin isinii fida viidiyoo jecha baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuu fi ani wabiidhumti gammaduu isaan na gammachiise viidiyoo sana boriin isinii fida asiittillee gaaffii ta'a kuuwwanitti gaaffii ta'a kuuwwan beektu ta'a kuuwwan hin beektanii gaaffii keessan borii isinii fida warrooti keessan na gaafata.